Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jedha sagantaa waa'ee ilaalaa keenya ka guyyaarraa dhimma Saudi Arabiyaa ijoollee keenya karakoo irra gahuu irratti xiyyeeffata. Kanaaf agaruma sagantaa keenya akka hordoftan jechuun affeerraa keenya ni keessummeessu Abdallaa Gammaduuti keessummaan keenya obbo Tamaam Kaduuti agaruma sagantaa keenya nu wajjin turaa jechuun affeerraa keenya akkam jirtu obbo Tamaam. Nagaa. Bagaya mecha Oromiyaa Freedom Media sinitaas kabajanii gara studio FM dhuftanii kanuma wal qabatee haala amma qabatama Saudi irratti rakkoo ijoollee teenarra gahaa jiru kana keessattuu biyya Arabaatuun biyya gartee namni keenya yoo rakkatutti baqatu ture gartee waggaa 150 ummanni keenya garas baqataa ture gartee dhibban diinaa biyya keessatti hammaatu garas deemee baqataa ture biyyi tun biyya Islaamaati biyya gartee keessattuu amantiin Islaamaa irraa dhufellee jedhameeti namni keenya itti biyya sanitti godaanu kanaan wal qabatee rakkoo amma jiru kanaan rakkoon amma jiru kun daran hammaatee namni keenya namni 80 haga 70 80 gahuutu daa'imman osoo nafimman hidhaa keessatti jira. Rakkoon kun maali ka'umsi rakkoo kanaa jettee yaadda? Mee kanuma raaduu dubbannu. Rakkoon ka'umsi rakkoo odoo biyyi nagaa qabaattee yookaan immoo haalli jireenya namatti mijaa'u ta'e biyyuma ofiitu bareeda. Garuu rakkoon jirtu kun haala jireenya isaanii fooyyessuudhaaf deemuudhaaf biyya keessatti hojjetanii dalagatanii waa argachuu waan hin jirreef namoonni achi baqatanii jiraatan kun hundumtuu kun dalagaan deemee kun seeronni deemee kun seer malee deemee jiruun fooyyessuudhaaf deemanii yeroo dheeraadhaaf ka haalli kun ka baratameetiin hin jedhu namni achuma dalagatee galee biyyatti illee waa godhateetiin hin jedha namni kunis immoo sarma laaleetiin kun karaa seerattiin kun immoo karaa seer maleedhaan yaa'aniitiin biyya sanitti baqatanii haala kaleen affirrallee taatu dabalatee akkaataa salphaadhaan immoo biyya sanillee ga'aniitiin dalagatanii galuu danda'an irratti fi kaleen biyyoonni lamaa walitti qabatanillee deebisee akkasumatti immoo haala amantaatillee wal qabatu laaltee jettu baay'inaan namoonni kun warra amantaa Islaamaa hordofanii namoonni keenya ammas manidhaa keessa jiran kun yoo laaltu parsentiin guddaan gara parsentii 90 olii warra amantaa Islaamaa hordofu. Kanaaf amantaadhaan wal qabatee namni keenya garas deeme garuu ka kun yeroo dheeraadhaaf haalli kun ka ture ka ammaa kun immoo yeroo marsaa lammataatiif yeroo darbes kun raawwatamee ture ka amma ga'aatiin hin jiru kun marsaa kanaa kan adda ta'e kun akkam agartu kana rakkoo cimaa keessa jira daa'imman sabiyyirraa kaasee haga manguddoo gurguddaa ga'anitti rakkoo guddaa keessa jiranii kun rakkoon isa ka'u rakkoo dinagdeetirraayi rakkoo dinagdeetii fi siyaasati odoo furmaanni kun biyya keessa jiraate silaa uummanni kun biyyaa baqateetiin har'a akka ilmoo namaa tokkotti hin yaadnetti yaadamanii mana hidhaasan keessatti akkasitti dararamuun isaanii hidhanii hidhaanumaa miti garuu agartee akka ibiddaatti gubataniitiin dirra isaanii yoo ilaaltu rakkoo guddaa irra ga'isanii. Kanaaf rakkoon maddi rakkoo kanaa tasgabbii siyaasa biyya keessaa dhabamuu fi rakkina dinagdee biyya keessa jiru maddi isaa kana garuu madda kanaaf deemanii isaan immoo carraan isaan qunnameetiin jedhe rakkoo kana keessaa immoo amma maaliif akkamitti akkatti bahuu danda'anii irratti malee amma yaaddamuu qabu maddi rakkoo isaanii homaa wanni amma fidu hin jiru garuu amma gara furmaataatti ol deemanii amma rakkoo guddaa keessa waan jiraniif sabni kun. Bareedamee viidiyoo isaanii ilaallu uummanni keenya yeroo ammaa kana gartee biyya Arabaa keessatti akkanatti affeelamaa jira qaamni isaanii akkana ciccitee daa'imman manidhaa keessatti shamtee namni du'ee namni irraa awwaalamu dhabamuun duraan tallaa jetti gartee namni yoo du'ee walitti guuranii warri alatti hafee awwaalanii namni keenya gartee kajurus akkuma du'aatitti lakkaa'ama silaa akka du'e achitti hafeera uummanni keenya keessattuu akkanatti waan kana jal'isee ilaaluun laaffisanii ilaalutu jira beektee sagalee hedduun gartee afaan garaagaraatiin dubbachuu qabanii akka uummanni keenya dhagahee waan kanaaf sagalee tahuu kanatti garaa si nyaata mee kanarratti wanti jettu yoo jiraate kanarratti waa jedhiiti. Agarte kaa waan uummanni keenya viidiyoo yoo ilaaltu suuraa isaanii yoo ilaaltu qalbiin baay'ee nama caba. Agartee akka ilma namaatti yoo ilaaltu ati humna dhabanii waan godhan dhabaniiti akkatti keessaa ba'an hin jiru gadi ba'an hin jiru biyya ambaa biyyuma ambaati
si qabaniitiin mana keessatti yoo seensan taate waan ati gootu tokko hin jiru. Ara namni kun odoo danda'anii akkatti rakkataniitiin hin jiraatanii mana hidhaa dhiphoo tana keessatti nama akka meeshaa walirratti tuulanii akka nama muka tuuluu kana walirratti tuulaniitiin akkasitti itti taphatanii kuni ani gartee haaluma amantaati illee noo laalte uummanni kun dhugaa amantamaa yoo waan amantaa jedhu san jalas deemaa isa jedhu sun gaafii namatti ta'a. Maaliif uummanni arabaa kun waan isaan dalagaatiin hin jiran kun agartee yoo xiqqishaate uummanni kun iddoo itti salaatatuuf sa'aatiitti salaatanis qabaachuu qaban. Iddoo itti salaatanis qabaachuu qaban. Haguma salaata iddoo salaataa fi addaan fageetni san iyyuu qabaate uummanni kun arabaan guddaadha. Garuu dhabanii akka meeshaa walirratti akka qoraanii walirratti tuulanii taphataa jiranii. Kun yoo ati abbaa hin qabaanne yoo biyya hin qabaanne yoo nama sii dubbatu hin qabaanne kuni biyya ambaa immoo maaliif akkana godhe jetteetiin komachuu hin dandeettu. Kanatti gaafatamummaa fudhateetiin rakkoo isaanii kana kan dhageessisuu qabu silaa. Erga lammii biyya sanii ta'anii biyya lammummaan isaanii Itoophiyaa erga ta'e silaa kana mootummaa Itoophiyaattu bakka bu'ee lammii kiyya akkana ta'uu hin qabdu. Lammii kiyya akkana godhuu hin qabdan jedhaniitiin furmaata tokko irra gahuu qabanii ture. Garuu immoo ati ijaan argaa wanna kana laalaa ani mootummaadha lammiidhaaf hojjetaa jira lammii kiyya bulchaa jira jechuun sitti dhagaa. Maaliif addunyaa marratti yoo ilaaltee hin jettu ati namni nama tokkochaaf iyyuu balaa meeqatu uumama. Kennamuu akkatti namoota gara 70,000 80,000 lakkaa'amu kun akkatti akka qoraanii walirratti naqaniitiin guyyaa guyyaan haga nama tokkorraa haga nama shaniitti yoo du'eetiin awwaala iyyuu nama awwaala dhabeetiin hin jedhu kanatti akka sabaatittis maal keessa jirra akka mootummaatitti illee immoo siyaasaan gargar ta'uu danda'a namni garuu immoo lubbuun namaatun siyaasa miin takka daangeffamuu qabdu akka namummaatti maal ta'uu qaba si jedhu san mootummaanis itti yaade lammiin kun lammii isaanii waan ta'eef haga danda'ameen furmaata godhuudhaaf yoo dadhabe immoo agartee gargaarsallee gaafatanii addunyaa xiyyataniitiin maaliif rakkoon kun miidhaan kun irra ga'a ka gaafachuu qabu gaafiin tokkoffaan imbaasii biyya Itoophiyaa kan Suudii keessa jiru kun immoo ka hafe immoo warri biyya alallee immoo callisanii odoon ta'in sagalee uummata kanaa dhageessanii imbaasiiwwan alaa jiran kanarratti deemanii waan barbaachisu addunyaaf beeksisuudha. Amma sagaleen isaanii baay'ee dhokatee jira. Miidhaan isaanii irra ga'aatiin jiru kun akka bada miidhamaa jiranii halkan takkatti fuuka buluu hin dandeenye namni isaanii ka cicciteetiin hin jiru kan callisanii ilaaluun siyaasuma biraatti malee lafarra isaaniif immoo lubbuudha nama biraatiif immoo homaatti fakkaatu yoo irra hin gahini kanaaf sagalee ta'uun nama odumaa jiru sagalee odataaniif bareeda. Erga du'aniin booda immoo akkana ta'an jechuudha. Odumaa isaan lubbuun isaanii jiru ka dhumee jira ka jiru kana immoo akka isaan hin dhumne sagalee ta'uufiin nama hundaafiyyuu haga danda'ameen odoo garasitti deemamee waan guddaadhaan jedha. Galatoomi tamaami waan akka malee garaa nama nyaatu keessattuu waan na gaddisiisellee nallee dhibiitiin jedhe tokko sanuu ambaasiin achii kaammaa leencoo baatiiti. Leencoo baatii yoo xiqqaate nama kaaba bahaa kana keessaa dhufe nama naannoo Arsiitirraa dhufe obboleessi isaa Yoosef illee gartee qabsoo keessatti wareegame nama 12 gartee karaa shinniigatti wareegaman keessaa obboleessi isaa nama tokko. Leencolleen qabsoo kanaan waggaa 30 biyya ormaa kanatti gartee daaspooraa kana keessa ture biyyatti galee qabsoon inni bara 30 qabsaa'eef suni hawaasa amma inni isa biratti dhumaa raamaa jiru kana ni ilaallatu moo qabsoo sun haguma haalli isaa mijatee bakka isaa garaan isaa guutamu ga'u qofaaf waan san ofaa ture kun seenallee si gaafata. Akka namaatitti illee yoo akka namaatti akka yaaddu taate keessatti hawaasni kun hawaasa naannoo ati keessaa baatete deemunaani hawaasa Harargee hawaasa Arsii warra Jimmaatii heddumaa namni naannoo sana warra Wallootii akka saba Oromootitti illee baay'inaan Oromoon birallee yoo jiraatu baay'inaan hawaasa kana akka seenatitti illee uummanni kun yoo xiqqaate warra qabsootti illee aane dhugaa rabbi dubbachuuf keessattuu ijoolleen Suudii uummata qabsoo Oromoo keessattuu qabsoo qeerroo amma isin biyyattiin galtanii ambaasii ittiin taatanii isaanii sagalee ta'uu didde kana warra isin bilisoomse mataa keessaniyyuu ijoollee kana sagalee ta'uu qabdanii humni kun humna qabsoo Oromootitti keessattuu miidiyaalee Oromoo gargaaruu qabsoo Oromoo gargaaruu qeerroo cinaa dhaabachuuti ani kana gaddisiisu keessattuu warra biyyaa ka gartee har'allee fagaaraa banu mootummaa wajjiin ilmaan isaanii aduu achitti affeelamaa jirtu sagalee ta'uu diddanii aduu ijoolleen teessan dhumtu tabeela isin baasu tataa'oo isinirraa kafaltu rakkoo hunda isin baasaa jirtu odoo isin biratti dhumaa jirtu osoo akka nama gosan qabne aanaan qabne aliin qabneetitti
namni keenya affeelamaa jiru arrallee isin mootummaa wajjin lafa dhiittanii seenammaan isin gaafatu ani kadhaamu ijoollee kanniini yoo gartee warri ala jirullee warrummaan daasforatu warra biyyaatitti mallaqa erguu dhabu haa argani rakkoo isaan biyya qabbanaa ta'anii ijoollee ofiitii sagalee ta'uu didanii gaafa kaan dhammalaa warri naannoo Finfinnee ijoollee teenya nu haa galtu jedhanii hudhanii qabanii mootummaatti boocii mootummaan galcheef keessattuu ka yuunivarsiitii keessa jiran jechuudha. Keenya namni akkam akka dubbatnuutu nu dhibaa jira. Kanaaf sagalee uummata keenyaa ta'uu qabdan waan jedhu kana amna kabaraa. Kanumaan wal qabatee gartee biyyi Saudi Arabiyaa biyya dawlaa qabdu biyya mootummaa qabdu mootummaan isii gartee imbaasii biyya hedduu keessaa qaba. Akkuma Oromoon akkuma yeroo biraa qabsoof deemu qabsoo keessaa namni bilisoomsuu qaban ijoollee manidhaa Saudi jirtu sana keessaa tokko. Maaliif ambaasii isaanii bakka jirtu itti hiriiran baane? Mee haala kana akkamitti godhuu danda'an? Qabsoon guddaanuu amma sanuma akka ta'uu qabu mootummaan Itoophiyaa warri imbaasii achi keessa jiranis obboleen cofaallee dabalatee waan godhuu danda'an godhuudha. Waan dadhaban immoo garaagarummaa siyaasaa jiraachuu danda'a. Garuu siyaasni garaagarummaan amma mana hidhaa keessa taa'ee sanuu lammii kee taa'atee biyya ambaati irratti siyaasa kamiyyuu haa deeggaru siyaasa kamiyyuu haa mormu miidhaan isa argamu sun si miidha. Ijoolleen tuni warroota dhugaa dubbachuudhaaf warra biyya amma daasporaa Ameerikaa fi Awurooppaa jiru kana caalallee warroota yeroo kaleennaadhaan biyya san gargaaraa turanii dafanii immoo haalli waan mijoonneef waan hojjetan san hojjetaniitiin hin dafanii biyyatti warra galuuf warra kaayyoo guddaa qabu yeroo gabaabaa keessatti immoo namoonni jiraniitiin hin jedhani waa hunduma irratti yoo hirmaanna irratti yoo laatte hirmaannan isaanii baay'ee ho'aadha kunii fi humni kun immoo humna baay'inaa humna dargaggeessati kun waan humna biyya jijjiiruu danda'u. Kanaaf akka isaan socho'aniitiin biyya socho'an san amma immoo gaafa isaan qabamani nu immoo biraa hafuun hunduma kennaa komiidha. Ana gartee nama hundaayyuu komii ofirraa qabna waan godhuu qabnu san hundi kennayyuu hin goone odoo hundi kennayyuu ka'eetiin akkuma qabsoo sanitti ka qabsoo nuuf taate har'a dararaan kun guddaa irra hin ga'u. Kun wal qabatanii haala mootummallee waan danda'een godhuudha. Kan biyya alaa keessa jiru immoo yoo waan biraa godhuu dadhabne imbaasiiwwan Ameerikaa bakka warra Ameerikaa imbaasii Suudii ka Ameerikaa keessa jiru warra Awurooppaa warri Eeshiyaa maal keessa jiru hundumti isaatiiyyuu imbaasiiwwan jiranitti hiriira qopheessanii guyyaa tokkoon sagalee kana dhageessisuudha. Lammata immoo kun immoo amma haala amma Tiwiitar kaampeenii adeemsifamu qophaa'e kanarratti hirmaatanii Tiwiitarii kana immoo kaampeenii kana jajjabeessanii cimsuudha. Kanaaf gara sooshaal miidiyaanis haa ta'u gara hiriiraatiin uummata kan bira dhaabbannee sagalee ta'anii fi sagalee keessaa bahuu qaban. Imbaasiiwwan isaanii fuulduratti hiriira ba'aniiti nama akkana gootan jechuu ni qaban. Sanii miti uummanni biyya keessa illee imbaasii Itoophiyaa keessa jiru kaasuu daraabiyaatti hiriira bahuu qaba. Abbaaf haati warra haati bahuu qabdi ijoollee miitanii jirtan jedhaniitiin maal jedhaniitiin caallisanii reeffa eegan moo maal godhan. Kun ijoolleen dhumaatiin hin jirti. Kanaaf achi warri biyya jiru hiriira bahu warri immoo imbaasiimatti hiriira baheetiin hin godhudha. Kun immoo haala mirgi uummata sanii eegamuu danda'u irratti Tiwiitariidhaan amma ka jalqabamu kana irratti namni hundumtuu hirmaatee waan danda'u godhuu qaba. Kanaaf namni hundumtuu ofumarraa eegaleetiin waan godhuufii qabu uummata kanaaf sagalee ta'uu qaba. Uummanni kun du'aaf jiruu jidduu keessa jiranii baay'ee miidhamaa jiranii uummata baay'ee dararamaa jiru. Kanaaf Oromoon uummata kana bira dhaabbachuu qaba. Oromoo iyyuu miti ilmu namummaa yoo ka ta'u ta'a agarte haalu namummaatichuu namni hundumtuu uummata kana rakkina isaanii bira dhaabbachuu qaba. Galatoomii tamam kenna waan baay'ee kaaftee ani kan jedhu tokkoffaa ummanni miidiyaan Oromoo kan jiru jechuudha. Jecha takka lama waan bira dabranii miti kun sagantaatti godhanii akka Oromoon hundi dhimma kanatti dhimmee sagalee uummata kanaa ta'u waan jedhu kana qabaanii kana qofaa miti goofandiin banamee fi ummanni kun gargaaramuu qabanii yoo gartee seera abbootii seerallee bitaniif seera itti addunyaa eega gartee human rights itti wanii fi kun bifa saniin sagaleen isaanii kun yoo dhagahame namni hunduu torbaan tokkoof kaampeenii isaanii kana yoo godhan akkuma Tiwiitara irratti eegalan kana kanallee irratti hirmaatanii sagalee hundaanuu gam hundaanuyyuu uummanni keenya ka Suudii keessatti akkanatti affeelamaa jiru kun sagalee argatanii addunyaan akka dhageettu afaan addunyaan dhageettu hundaan uummanni keenya irratti hojjechuu qaba. Waan jedhu kana qaba. Kanuma wal qabatee keessattuu uummanni kun warnaamni Saudi Arabiyaa keessa jiru kun hedduun isaanii uummata Islaamaati. Dhugaan jiru kanuma uummata Islaamaa tartiibii sagaltama akkas Islaamaa akkuma duraatti kaafte garuu sheekonni keenya fi abbootiin gadallee
maaliif waan kana sagalee ta'uu dhaban ar'alee mootummaa wajji dhahanii mootummaa wajji harkadhanii dibbeetumaa jiru kana maaltu kana godhe maaltu kana sodaachise maaltu sheekota kenna sagalee ummata kanaa ta'uu dhorki akkuma addunyaatti walitti dhufanii miidiyaa irratti dhiyaatanii ummanni kun gartee yoo Suudiinuu dhaga'uu didde biyyoota Islaamaa ollaa dubbisanii ambaasii Suudii akkaatama seeratiinuu dubbisanii walitti dhufanii maa ummata kana sagalee ta'uu dadhabee sheekonni kenna manuma callisanii ta'an waan rakkoo hin jiru alallee ka keessallee kunillee maal turreessi nama taasisa mirga ofiitu dubbachuun ummata ofii ka gartee odoo isaan akkana argan ummata isaanii sagalee ta'uu gaafa biraa isaan gargaaraa ture ummata kana maa callisanii ilaala warri sheekotaa kun maal rakkoon warri sheekota suni kan rakkoo isaanii isaanumatti beeka garuu immoo yoo ilaaltu ka akka amantaa dursaatti isaan dursaniitiin jedhanitti mirga namaa kana yeroo dhiibbamu barsiisaniitiin namni kun akka miidhamneef lallabuu qabanii waan isaan godhuu qabanillee sanuma haga danda'anii akkuma ta'etti komii guddaadha har'a biyyi tun amantaa islaamaa hordofanii warri amantaa islaamaa eega hordofanii immoo sheekonni immoo warra amantaa islaamaa kana keessatti warra dureedha waliin dubbachuun maaliif kun ta'e jechuun akkaataa shari'aatiin iyyuu maal wanni kun ka godhan miidhaan namaa kun ga'uun maal inni namni kenna yeroo ka balleessu taate agartee nuu kenna ka balleessu ta'e seeratti dhiyeessaa kaan immoo ka hin balleessin immoo nuu kenna nuu galchaa jedhanii hin gaafachuun sila haquma jirtu ture garuu immoo kun ka godhamaatiin hin jiru waa'ee lola kana mo'annaa maal godhannaa malee siyaasa malee lubbuun ijoollee tanaa waa lallamaan jiru kuni namni agartee rakkoon jiru warrumaan sheekotaatu haala amantaa hordofaa jiraniis jedhu gaafii guddaadha maaliif amantaan nama miidhame bira dhaabbadhu jedha malee nama miidhame callisiitii bira tareekin jedhu kanaaf ijoolleen tun ijoollee isaaniiti yeroo isaan rakkatanillee uummata kana warra masgidallee ijaaruudhaan warra adda dureedhaan hirmaataa turanii rakkinna nama raga'u kanallee warra adda dureedhaan hirmaataa turanii silaarra ijoollee tanaaf namni dursee lallabee masgida hundatti lallabanii hiriira baasaniitiin iyyuu qaban isaan yeroo darbaan damxaachini sammaa jedhan mirgaa fi siyaasa fi argachuudhaaf har'a immoo namni 70,000 lubbuun isaanii balarra yoo ga'u maaliif callisanii taa'u hiriira baay'amuu qabu keessattuu garee sagalee kenna arrees jiran isaan hin jiran mootummaa jala galanii mootum amma bar wanni kuni gaafa maziinni mooxaa gubatee maziinni gubate addunyaa iyyanii islaamni hundi boqqisee waan qabu gargaare nafseen namaa maziida caalti yoo namni jiraate maziinni ijaaramee itti salaata maami nafseen namaa maziida caalti maaltu kampeenii godhuu dhufe walitti dhufe maaltu kampeenii godhuu isaan dhorre an sodaa qaban naf fakkaate ani wanni waa'ee amma ijoollee kana oduu siyaasa keessallee oduu galuu baatanii siyaasa miti amma kun ijoolleen kun kadeemte waa'ee siyaasa odoonte waa'ee jiruuf jireenyatiif deeman namni jiruuf jireenya yoo jiruuf jireenya isaanii itti mijaa'eetiin hin jedhe siyaasa har'a ijoolleen tun waa'ee siyaasatti illee dhimma hin qaban maaliif jiruun isaaniitti iyyuu itti hadhaa'ee jira isaan siyaasa kam keessa jiraachuu danda'a nama mirga qabutu waa'ee siyaasa haasaya abbootiin gadaatiif immoo abbootiin amantaa kun ka dubbachuu fi qaban amma ture warri amma dimtsaachini sammaa jedhaniitiin yeroo darbe iyyanii nama iyyisiisaa turan sun har'a gadi ba'anii iyyuu qaban yeroo masgiinni tokko gubate hin iyyan ni beena namoonni jajjabaan har'a immoo yeroo namni 70,000 80,000 kun waan achirratti hidhamee yookaan immoo san jeesu dara wanni tokko waan si yaadachiisu beektaa odoo baay'inni isaanii Oromoo ta'uu baate namni kun odoo baay'inni isaanii Oromoo ta'uu baate odoo baay'inni isaanii immoo amantaa Islaamaa hordofuu baatanii odoo nam parsentii 5 guruppii biraa keessaa ta'u saba biraa keessaa ta'e qaata iyyisiise miidiyaan hundi wal gaha silaa qaata jedha namni lama bar namni sadii du'a jedhaniitiin jecha hin jenne agartee sagalee jecha hin jenne hin jedhani akka loonii namni qalame jedhani bar namni yoo du'e qalame hin jedhani siyaasa fakkeessuu fi amma yeroo amaarri tokko du'umaa jedhan amaaraa taarrade jedhan nama agartee akka looniitiin nama hin qalani jechoota kanatti jechoota sukkaneessaa itti fayyadama ijoolleen ta'e namuu gaafa isaan akkatti ciisaniitiin daa'imni yoo isin duutu sabiyyiin haawoleen dhalaniitiin yoo akkasitti achitti waan hin taane ragaaniitiin jedhan kana hunda olaalan hin callisan so amantaan isaan hordofan iyyuu maalin bakka dubartii fi daa'imman gadadoo guddaa keessa jiran lammiin isaanii gadadoo guddaa keessa warri sheekota illee maalin waa'een isaan godhan maal masgiidattoon isaan godhan maal nama baaniitiin godhuu qaban nama kanaaf sun komii guddaa irra jira maaliif uummata qindeessanii haala danda'ameen godhuudha waa'ee siyaasaa waa'ee garaagarummaa maal kana dhiisuudha garuu uummata kana immoo akkamitti baafnadha rakkinni isaanii maallaqa moo maal geejjiba moo maal addaan bahee rakkinni isaanii
bakka kanatti rakkannee jira bakka kanatti gargaarsa barbaanna jedhaniitiin iyyachuudha. Ka baraaruu qabnu immoo ijoollee tan haala saniini akkamitti biyya keessaa bahuu qaban sababammaan isaan mana dhaasan keessa ta'anii iyyuu maali wannummaan isaan dhoogee iyyuu maali amma bara murteenuu kan godhamuu dhabu sababammaan ijoolleen tun mana dhaasan keessatti teettuuf maal barbaadaniiti sababaan isaan dhooganiif qabaman erga biyya isaa irraa qabamanii mana dhaa jedhamu manni dhaasan irraa immoo sababaan isaan gara biyya keenyaa hin galleef maali wanni isaan dhoogee maali rakkinni diinagdee yoo ta'e rakkinni diinagdee san immoo namni wal gargaareetti galchuudha. Agartee namni hundumtuun arra namni 70,000 kan hojjetan namni biyya alaa namni 70,000 dhabamu nama tokko irra ramadanii yoo xayyaara waan kafalaniitiin galchuudha. Lubbuu namaa tokkochaa oolchitee hin jette waan guddaan sani. Ka godhuu qabu kanu mootummaa Itoophiyaan baay'atan qabu hin danda'u illee jedhe akkas xayyaara biyya ambaatillee kontiraata fudhataniitiin galchuu danda'an. Kanaaf imbaasii jiru waliin dubbatanii warroonni biyya alaa kun amma fakkeenya warra Ameerikaa jiru amma imbaasii isaanii fa'aa waliin dubbateetiin kaasii ijoollee tan akkamitti gara biyyaatti galfachuu dandeenya. Xayyaara Itoophiyaa dhaqee fe'uu hin danda'u jedhanii kan hooggan taate xayyaara biyya biraatiin akkamitti kafalleetiin ijoollee tana biyyatti galfachuu dandeenya. Isa jedhu isaan irratti deemuu qaba. Furmaanni ka ta'uu qabu amma kana gara kiyyaan kan jiru furmaanni ta'uu qabu ijoollee kanaaf baasii barbaachisu baasanii gara biyya ofiitti galfachuu. Yookaan immoo ijoolleen tun hin dhumti. Ammas dhumaa jiranii guyyaa guyyaan nama shan dhabuu jechuun maal jechuudha? Ruhii nama shanii dhabuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Isaan immoo kaduu bari ilmaa kaduu obbaafate kun immoo achi gubataa jiru ibidda keessan akkam goota? Yoo ati kana laaltu immoo akka sabaatitti ati maaliin nama lammiin kee akkasitti yeroo wanna ta'u akkasitti dhimameetiin rakkatee isin dararaa isaanii kana yoo agartu isaan akkasii walirra ciisaniitti yoo agartu hirriba maaltu nama qaba? Sammuu maaltu iyyuu boqonnaa namaa qaba? Har'a agartee nyaachuuf maaf isaan ni tartimaaf deeman malee yookaan hannaaf maaliif hin deemne uummanni kun. Kanaaf waan baay'ee nama garaa nama nyaatu kun namni uummanni yoo of gadi qabeetiin hin jedhe Twitter kaampeenii bareedaa godhuu danda'an garuu immoo furmaata ka godhuu dandeenyu akkamitti uummata kana galfachuu dandeenya rakkinni uummanni kun taa'uu fi danda'e maal isa jedhu san ijoo dubbii beekame saniin booda immoo ijoolleen tun gara biyyaatti akkatti galuu danda'anii fi abbaa fi haadha birraan gahuu akka danda'an warri biyya keessa haadhaaf abbaan odoo iyyiteeyyuu namni isaan dhaga'u hin jiru namni isaan dhaga'u hin jiru abbaa haadhaan waan biraadisiiti isaan waan biraatti maxxansani. Kanaaf sheekonni illee immoo kana masgiida jiranitti iyyanii iyyisiisanii wanna kana nama gurmeessanii raawwatanii nama erga du'e maallaqa walitti guuruudha odumaa jiru galfannee salphina keessa jirra lammii addunyaa kanaa keessatti lammiin akka lammii teenna keessattuu akka Oromoo taane manidhaa keessatti akka qoraanii walirratti kaaniitiin jedha dhimma hin jirre. Agartee kun maal inni bara abbaa hin qabdu biyya hin qabdu ati namummaan qabdu jarri warri Suudaan Arabiyaa ammoo ilaaltu isaan uummanni kun uummata amantaa qabu miti. Odoo amantaa qabaatan taate har'a dubartii takka daa'ima wajjin mana dhaasan keessatti akkasitti dararan. Daa'imni sun harma hootii haati waa nyaachuu qabdi waan dubartii barbaachisutu jira wannoonni sun dubartootaaf guutamuu qaba. Akkasitti daa'imman san lafarra naqaniitiin akka caacutti lukkuleetitti daa'imman sun yoo akkasitti yoonni kettu garaan baay'ee nama laalata. Dhugaa hundi kenna daa'imman hin qabnaa yoo laaltatan jettu akkamitti hirriibni nama qabamu. Cinqeedha agartee. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisu. Kasuudii kun dubbatamee waan garaa nama nyaatu keessattuu koominiitiin Oromoo itti xiyyeeffannoo kennuu qabdi jedhanii koominiitiin Oromoo addunyaarra jirtu hundi dhimma ijoollee Suudii kanatti xiyyeeffannoo kennuu dhaban. Qabsoo keessaa inni tokko adda durummaa waan laallamuu qabu. Maaliif uummanni kun humna gartee qabsoo Oromoo keessa shoora olaanaa taphate borullee warra qabsoof ummata gartee biyya saniif dubbatu keessaa nama tokko ijoollee Suudii hedduu isaanii hin beekan dhugaa rabbi dubbachuuf warra nama sagalee ta'u warra san dar'a sagalee dhabe koominiitiin Oromoo sagalee ta'uu fi qabdi bakki jirtu hundi koominiitiin Oromoo ummata kenna sagalee taatee kabaajata akka gargaarsa deeggarsa mallaqaa barbaachisu deeggarsa mallaqaatiin cinaa dhaabatanii ka imbaasiilee garaagaraa qunnamuu qabu qunnamanii keessattuu koominiitiif sheekon abbootiin amantaa maal protestaantii illee ta'e ortodoksiin namni Oromoo taate hunduyyuu namni lammummaa sitti dhagama namni humanity sitti dhagama jechuudha namummaan sitti dhagamu hunduu uummatni kun dararamaa jira uummanni kun miidhaan taane keessa jira silaa akka du'e hobbaafate kunis osoo laalu du'a beekta kunis osoo laalu du'a namni kanarraa sammuun nama hedduutu sammuu dhiphataa jira maaliif jennaan akka du'e irraan baasanii daa'imman irratti du'aa jirti dubartiin achitti duuti. Kuni waan akka malee nama dhukkubsu yaa uummata keenya gartee yoo kalillee keessattuu dhaamsa kun leencoo baatii akka nu ga'u barbaanna. Sheer godhaa waliin gaa akka leencoo baatii nu ga'u feena. Leencoo yeroo waan kun seenaa gartee seenaa uummata Oromoo keessatti illee
waan ummanni Oromoo hin qabne nu godhaa jirta tasa ergaartee umrii keenya keessatti waan akkanaa nagaa ummata keenya rasuulitti waan akkana suudin kalillee maqabdii mahitii biyya galchiti gaafa keeti gaafa galtee imbaasii taatee biyya san dhayte ummata keenya rakkoon akkanaa gayaa jira ummata waggaa 30 qabsaaf jette lafeen obboleessa keetii sosiyaa waraantu leenca ummata keenya akkasitti ilaaltee ummata keenya kanatti du'atti jirtu biyya san lafeen obboleessa keetii ka gartee qabsoof bahee karaatti hafee sosiyaa waraantuu siin jenna ati erbuusan nyaattee ummata kee kanatti fixuun yooma siyaasa illee gartee yaada walii garuu baattan ummata keenya cinaa dhaabbattee ummanni kun akka gara biyya isaa galee biyya isaanii galanii shimoo nyaatu wayya gartee biyya keessatti akkanatti dhumurra kun gartee akka nama dhukkubsu nama dhukkubsaa namni mataa qabu namni mataan isaa dalagu waan kana laalee dhugaa rafee hin bulu kana kanuma jechuu barbaada ni yoo inni biraa jiraatetti dabalee yoo hin jiraanne immoo kanuma yoo xumurre gaarii natti fakkaata. Bareeda wanni biraan an jedhu wanni guddaan jala deddeebi'atiin an jedhu barbaadu hidhaan ijoollee kana siyaasa kamiinuu wal qabachuun qabu. Rakkinni isaanii amma rakkinni siyaasa keessatti garaagarummaa wal qoodinsa illee hin qabne imbaasii illee maalillee amuun nu kakuu mannu imbaasiin sun leencoon achi erga taa'e lammi isaanuu kana bakka bu'uu taa'e maali rakkinni isaa suni waan godhuu danda'u waan mootummaan godhuu danda'u haa godhu yoo mootummaan dadhabe immoo sabatti haa iyyani nu amma rakkoon isaaniitu bar akkatti isaan gara biyyatti galuu dhabaniif iyyuu waan isaan wallaallee jiran. Rakkoon isaanii san iyyuu maaliin sababaan mootummaan immoo ijoollee gara biyyatti galchuu dideef maali kabeeku barbaadnu amma san yoo rakkoo qabeenya ta'u taate akkamitti uummanni kun gargaaree ijoollee tan gara biyyatti galchuu danda'u san yoo rakkoo siyaasatti natti hin galan illee jedhanii agartee waan tokko beekanii uummanni kun immoo gara biyya sadaffaa akka taruu danda'an gaafataniitiin akkas godhuudha malee akkatti dararaan ta'uu hin qabu leencollee waa'ee biyya ambaa hin beeka kanaaf imbaasiin biyya alaarra jiru irratti hiriira bayaniitiin wanni kun akka dhageefftii argatu godhuudha malee amma callisanii tuman taa'uun hin jiru ka biraa immoo dabaluun barbaadu warri miidiyaa saatalaayitii qabateetiin sagalee ijoollee kanaa ta'uu danda'u guyyaa guyyaan Oromoof dhaabachuu jechaan guyyaa guyyaan gabaasa oduu qofa dabarsuu odoo hin ta'in sagalee ijoollee sanii dabarsuudha. Viidiyoo isaanii dabarsuudha namatti agarsiisuudha addunyaatti dabarsiisuudha afaan adda addaatti kaniitiin dabarsuudha sagalee ta'uudhaaf. Kanaaf kanarratti hojjechuu qabanii yoo kana hin hojjetiin wanni maal agartee miidiyaa Oromooti illee hin jiru wanni namni maallaqa itti baasuu illee hin jiru kanarratti hojjetaniitiin agarsiisuu qaban. Har'a yeroo uummanni keenya 70,000 80,000 balaa keessa jirutti namni immoo galeetiin immoo ani rafuu namaa miti kanaaf warri sooshaal miidiyaas ta'e warri miidiyaa qaban hundi keenya irratti hirmaannee waan dandeenyu waan ga'ee kennaa haa goonu maaliif kun immoo nama rakkataa bira dhaabbannee haa goonu jedhaa isaan immoo rabbi jajjabinna haa kennu rabbi obsa isaanii haa kennu ima tartii rakkoo kana keessaa ima bayanii jabaadhaan jedhaan isaanillee rabbi isin haa jajjabeessu rabbi isin haa dhaqqabu namni lammiin isaa dandeenye bira dhaabbachuu yaalaa isinillee immoo irra caalaa kan nama gargaaru rabbuma rabbiin guddaan isaan bira haa jiraatu rabbi isaan haa dhaqqabu jedha gargaarsa rabbii guddaatiin rabbi isaan haa baasu. Galatoomi tamam kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media sagantaan waaree ilaalaa keenya guyyaadhaa kanumaan xumurraa haga sagantaan ta'an walitti deebinuun nagaa tura galatooma.